waa hunda keenyatti ganda qonnaan bulaa keessa jirra. Maaliif qonnaan bulaa keenya akka tasaa lafa isaarraa buqqa'e lafa isaatti deebisu. Arras lafa naannoo kanaa yommuu qorannu warshaa kanaaf lafa gahaa ta'uu isaa qorannee jirra. Sanaa olittis lafti irraa hafu waan jiruuf hektaarri 300 waan qabanne kanarraa waan hafuuf qonnaan hektaarri 300 irraa kaasee qonnaan bulaa naannoo kanaaf qoodamee qonnaan bulaan keenya qoodamuu fi kun sirnaan itti fayyadamanii warshaa kanaafis gaachana ta'anii dallaa ta'anii akka isaan eegan murteessinee jirra. Akkaataa kennaa lafa kanaa immoo bulchiinsi godina lixa shawaa fi aanaan dandii fudhatee ofitti fudhatee har'arraa kaasee lafa kana qonnaan bulaa keenyaan akka inni ga'u carraa kanaan ergaa koon dabarsa. Galatooma.